Kaaba Itoophiyaatti waraanni guddaan akka bara 2021 jalqabuun ifame. Waldhabdeen hidhannoo bifa addaatiin jalqabe kanaan raayyaan ittisa biyyaatii fi umurri TPLF jidduutti lolli cimaan jalqabe ilaalchisee bulchiinsa Tigraay ibsa baaseen weerara haarawaa mootummaan Itoophiyaa irratti badee jechuudhaan himatee bal'ina oduutiin dhiyeessina. Biyyi Israa'el haleellaa qilleensa haarawaa Ameerikaan irratti raawwataa jirtutti dabalamtee Iraan irratti haleellaa biraa akka raawwattu ibsa baasteen akeekkachiifte. Raayyaan ittisa biyya Suudaan garee humna waraanaa dafee dhaqqabaa Suudaan bakka Omdurmaan jedhamutti harka kennatan simachaa jiraachuu beeksise. Ameerikaan lammiileen isii baajjiddu galeessaa keessa jiran hatattamaan akka baqatan dhaamsa dabarsite. Ibsi Ameerikaa kun haleellaa Israa'el fi Ameerikaan Iraan irratti jalqaban booda wayita Iraan deebii waraanaa kennuuf jirtutti kan bahe ta'uu isaati bal'ina oduutiin dhiyeessina. Daawwattootaa fi hordoftoota lammii miidiyaa nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu kanneen amma isin dhageessifne hangafoota oduu lammii miidiyaati amma bal'ina oduu isin dhageessifne. Waldhabdeen hidhannoodhaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaatiif humnoota Tigraay jidduutti kaleessa galgala lixa Tigraay Shiraarootti uumame hordofe TPLF ibsa guyyaarraa baafteen haleellaa haarawaatu qaama federaalaatii fi humnoota Tigraay jidduutti jalqabe kana mirkaneessuudhaan yeroo tanatti uummanni Tigraay eeggachuu qabaa jechuudhaan yaamicha dhiyeessite. Akkasumallee TPLF ibsa keessatti mootummaan federaalaa torbaanotaaf ergaa cimaa dabarsaa tureen doorsisaa fi akeekkachiisa cimaa humna Tigraayiif erga dhaamaa ture booda haleellaa haarawaa irratti jalqabee jechuudhaan himatan. Itti dabaluudhaan mootummaan federaalaa Itoophiyaa fi paartii badhaadhinaa irratti himannaa cimaa kan dhiyeesse murni TPLF kun tarkaanfiin kun weerara haarawaa jechuudhaan ibsee jira. Uummanni Tigraay bakka jirutti eeggannaa cimaa akka taasisus TPLF ibsa lola kana laalchiftee baafteen beeksifte. Haa ta'uutii malee himannaa humnoota Tigraay kanaan wal qabatee akkasumallee odeessa waraanaa haarawaa kaaba biyyattiitti waggaa 5 booda marsaa lammeessuuf jalqabe kanarratti humni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa hanga gabaasni kun qindaa'ee dhiyaatetti ibsa hin baafne. Yeroo lolli kun jalqabe kanatti illee yeroon tun yeroo Itoophiyaan marii biyyaalessaa irra jirtutti kaaba Itoophiyaatti lolli jabaan marsaa lammeessaa haalaan jalqabee jiraachuu mul'ate. Humni raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa gamasaatiin hanga ammaatti ibsa ifa ta'e kan nu baatu illee kaaba biyyattiitti mootummaa federaalaatii fi humnoota TPLF jidduutti kaleessa galgalarraa jalqabe lixa Tigraay lafa Shiraaree jedhamtuu fi akkasumallee naannoo Humaraatti lolli jabaan deemaa jiraachuu maddeen naannoo Tigraay gabaasanitti jiran. Akkasumallee humnoonni mootummaa Tigraay ibsa waloo Tigraay televezyiinii irratti baasaniin naannoo Tigraayitti walitti gaarreeffannaan mootummaa federaalaatii fi humnoota Tigraay jidduu ture gara haleellaa fi lola qabatamaatti ceehee jiraachuu ibsuudhaan uummanni Tigraay eeggannoo cimaa taasisuu akka qabanis yaamicha dhiyeessanitti jiran. Gama biraatiin kutaalee biyyattii garaagaraa keessatti rakkoolee nageenyaa muraasa jiraatanillee fala waaraa barbaaduudhaaf marii biyyaalessaa taasisaa jiru Komishiiniin marii biyyaalessaa Itoophiyaa ibsa kaleessa galgala kanneen baatii fulbaanaa bara 2019 oduu hin seenne duratti uummata Itoophiyaa biraan oduu gammachiisaa ga'uuf qophiitti jirra jechuudhaan ibsan. ካብዝን ላዕሊ እንታይ ዳ ክትሰምዕ ዓለ ፍትሒ ስለ ዘይተረጋገፀ TPLF dhukaasa haarawaa gama magaalaa Humaraatiin haleellaa cimsanii jiraachuun ifame. Humni TPLF armii 15 jedhamu kan kallattii Humaraa raayyaa ittisa biyyaa irratti lola baneen guutumaa guututti rukutamanii gariin baqachuulleen ifametti jira. Waraanni TPLF kanneen biroo ammoo miilaan gara waraana Suudaan deemuudhaan waraana Suudaan daangaa Itoophiyaa irra jirutti dabalamuun himame. Gareen waraana TPLF armii 70 jedhamu kun haleellaa raayyaa ittisa biyyaa odoo hin dhaqqabiin miilaan imala miilaatiin gara waraana Suudaanitti dabalamanii jiraachuu maddeen kaaba Itoophiyaa gabaasan. Waraanni Suudaan ammoo daangaa Itoophiyaa fi Suudaan irratti lola cimaa bananii jiraachuu gabaasuun keenya dhadatama. Gama biraatiin makiinaaleen gurguddaan isnaayiperaan fe'aman irratti haleellaa raawwatameen dho'iinsi cimaan akka mudate akkasumallee waraana TPLF armii 70 fi 15 irratti miidhaan guddaan dhaqqabee jiraachuun ifame. Biyyi Israa'el ibsa baafteen haleellaa qilleensaa waraanni Ameerikaa Iraan irratti raawwataa jirtutti dabalamtee Iraan haleeluudhaaf akeekkachiisa dabarsuun dhagahame. Gabaasni haaraan guyyaarraa baan akka mul'isutti waraanni Israa'el haleellaa qilleensaa haarawaa Ameerikaan Iraan irratti bante kanarratti makamuuf akka jirtu beeksifte. Gabaasaleen kun yeroo mirkanaa'anii baan kanatti tarkaanfiin waraana Israa'el torban dabran keessa bakka Iraan irratti xiyyeeffatte keessa isa kadhumaa ta'uun ibsamee jira. Kunis waldhabdee naannawa baajjiddu galeessaatii fi bal'ina waldhabdee yeroo ammaa tana Ameerikaa fi Iraan jidduu deemu daran kan dabaluu fi
kana meessuun ibsameet jira. Kunis yeroo Ameerikaan Iraan irratti tarkaanfii waraanaa dabalataa yaadaa jirtuu fi wallabdee baajiddu galeessaa keessatti hammaataa jirutti kan ifoome ta'uun ibsameet jira. Haleellaan Israa'el irra deebitee Iraan irratti raawwattu ammas waraana baajiddu galeessaatii fi Ameerikaa Israa'el fi Iraan jidduutti wallabdee kana meessu ta'uun ibsameet jira. Haa ta'uutii malee duula kanarratti hirmaachuu isii hanga ammaatti mirkaneessuu baattullee garuu waraana kanaaf deebii kan kennitu ammaan dura humni eegdota warraaqsa Islaama Iraan beeksiseeti jira. Gama biraatiin Ameerikaan bu'uuraalee adiisaa Iraan irratti haleellaa xiyyaaraa raawwachuuf karoora qabaachuu beeksifte. Dhiibbaa siyaasaatiif diinagdee Iraan irratti dabaluuf carraaqqiin taasifamu keessatti bulchiinsi pirezidaantii Ameerikaa Doonaald Tiraamp bu'uuraalee adiisaa Iraan warshaalee humna elektirikaa fi warshaalee boba'aa qulqulleessan irratti haleellaa jalqabuuf karoora qabaachuu isaa ibsameet jira. Gaazexaan The Wall Street Journal jedhu maddeen isaa waabeffachuun akka gabaasetti pirezidaantiin Ameerikaaf qondaaltonni nageenya biyyaalessaa Ameerikaa dhuma torbee kana haleellaa kana raawwachuu akka danda'anis beeksisan. Kaayyoon haleellaa tanaa inni guddaan dhiibbaa tarsiimoo Iraan irratti taasifamu dabaluu fi Iraan waliigaltee dhukkaasaa dhaabuu akka fudhattu kan dirqisiisu ta'ullee beeksisan. Haa ta'uutii malee karoorri kun xumuramuu dhabuu isaatii fi pirezidaantichi hojii dhaabuu raggaasisuu fi dhiisuu isaa hanga ammaatti wanti ibsame kan hin jirre ta'ullee ibsame. Haleellaan Ameerikaan bu'uuraalee adiisaa Iraan irratti raawwatte kamuu wallabdee naannicha keessatti sadarkaa haarawaatti kan ol guddisuu fi kan ammeessu jedhameeti eegama. Oduma tanaan wal qabattuun Ameerikaan lammiileen isii baajiddu galeessaa keessa jiran hatattamaan akka baqatan dhaamsa dabarsuun dhaga'ame. Ibsi Ameerikaa kun wayita Israa'el fi Ameerikaan Iraan irratti haleellaa raawwatanii fi Iraan ammoo deebiin kan jettutti kan bahe ta'uu isaati. Imbaasiiwwan Ameerikaa baajiddu galeessaatti argaman guyyaarraa lammiileen isaaniitiif akeekkachiisa kennaniin imbaasiiwwan kanneen keessaa imbaasiiwwan Ameerikaa Yerusaalemii fi Baagdaad keessa jiran miidiyaa hawaasummaa isaanii irratti ergaa dabarsuudhaan Ameerikaanonni naannoo san keessa jiran baajiddu galeessaa gadhiisanii akka bahan ajajamanii jiraachuun ifame. Walitti bu'iinsi yoo uumame naannicha gadhiisuuf qophaa'uu akka qaban akkasumallee naannoo baajiddu galeessaatti wal dhabdeen hin eegamne yoo uumame bahuu akka danda'anis akeekkachiifameet jira. Kan biraatiin ammoo Ameerikaa fi Israa'el torbaan dhufu bu'uuraalee adiisaa Iraan irratti haleellaa waloo kan raawwatan erga beeksaniin booda lammiileen isaanii baajiddu galeessaa keessaa akka baqatan kan akeekkachiisaman ta'uun ibsameet jira. Raayyaan ittisa biyya Suudaan garee humna waraanaa dafee dhaqqabaa bakka Omdurmaan jedhamutti harka kennatan simachaa akka jiran beeksisan. Humni dafee dhaqqabaa Suudaan garee 26 jedhamu dabalate naannoo Omdurmaanitti raayyaan ittisa Suudaanitti harka kennatan jiraachuun ifame. Akkasumallee loltootaa fi meeshaa waraanaa isaan hunda dabarsanii kennanii jiraachuun gabaafame. Gareen tun miseensota waraanaatii fi qondaaltota tilmaamaman 45 kan of keessaa qabu yoo ta'u injifannoo raayyaa ittisa Suudaan dhiyeenya kana naannichatti galmeesseen booda bakka baaraa fi naannolee biroo Kordofaan kaabaa irraa kan dhufan ta'ullee ibsameet jira. Loltoonni kun meeshaalee waraanaa isaanii makiinaalee fi qawwee lolaa hedduu isaanii dabarsanii waraana kanatti kennatanii jiraachuun ibsame. Harka kennachuun garee waraanaa kun kan dhufe raayyaan ittisa biyya Suudaan Kordofaan kaabaa keessatti daandiiwwan ijoo Al-Ubaydii fi naannoo magaalaa guddoo wal qunnamsiisan dabalatee sochii isaanii erga hammeessaniin booda kan raawwatame ta'uun ibsame. Gareen tun qondaaltota raayyaa ittisa biyyaatii fi tikaatiin simatamee jiraachuun ifame. Kan simataman ammoo Al-Nur Ahmad Adam ajajaa olaanaa humna dafee dhaqqabaa Suudaan kan duraanitii fi kan jalqabaa waggaa kanaa gara raayyaa ittisa biyyaatti dhufe ta'uun ibsame. Loltoota harka kennatan keessaa tokko kan ta'e Kaapteen Usmaan Al-Nur Qasaab Khalil adeemsa waraanaa loogii fi kufaatii dhiyeenya kana mudate sababeeffachuudhaan miseensonni humna dafee dhaqqabaa biroolleen lola san akka dhaaban yaamicha dhiyeessee jiraachuun ifame. Gama biraatiin humni dafee dhaqqabaa Suudaanii fi humni raayyaa ittisa biyyaa Suudaan naannoo daangaa Itoophiyaatti wal lolaa jiraachuun ibsame. Kanaanis humnoonni kunneen humnoota TPLF dabalatanii kaaba Itoophiyaatii fi akkasumallee gara lixa Itoophiyaatiin waraana biraa banuu akka danda'an ibsameeti jira. Gareen humna dafee dhaqqabaa Suudaan Itoophiyaan kan deeggaramtu jechuudhaan himatamaa kan turte waggaa ta'u gareen raayyaa ittisa biyya Suudaan immoo Itoophiyaan humnoota kana deeggaraa jirti jechuudhaan sababoota garaagaraa dhiyeessuudhaan humnoota TPLF faandoo fi ABO shanee dabalatanii gara lixa Oromiyaatti haleellaa Itoophiyaa banuu danda'aman jedhameeti eegama. Daawwattootaa fi hordoftoota Lammii Miidiyaa irraa oduun yeroo kanaaf qabnu kan gammaatti isinitti himaa turre turtii gaarii.